taa'ee danda'a fi hangaasaa keessaa osoo dirqama nama tokkotti heerumuu qabdi osoo hin jedhu. Wallahi amala dubartii jiraatanii jaaladhuun jiru guutumaa hunan jibbaan jaalatamuu qabdu. Qaama dhiiraa irraa maaltu Wamtuu natti hin tolu. wanti si gammachiisu maali? Ni ajaa'ibsiisu nama barbaadan. Jaalatanaaf jaalaluma kaa. Allah deebi'eera deebiin kun ammallee wanta amma qabdu keessaa immoo otoo maal dhabdee gaddita amma umriin kee meeqa? Ummu Kaanusuu fi Ummu Amraan keessaa eenyuun filata? Laa hawle. Yo, ashamarra kumune kamna qabdan jirtan jaalattoota fi kabajamtoota Oromoo kan YouTube irratti mankush hordoftan bam 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 ba ha ha. Yo, baga nagahan edani nageenyi kiyyamoo qilleensa bararee bakkuma isin jirtanitti yoo wasaame Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, balaa kaza makana kana kafaka. Jedheetini jechaadhaa isin bira haa gahu jedhaatini jira. So, akkam Ramadaani baga jala bultii iidaatiin illee isin gahe wanti dhiiraa fi dubartiin qabdee jira. Finneetiin jira kun akkuma eegalletti nagaan eegallee nagaan finneetiin jira. Rabbiin nama waggaarraa waggatti deebi'u rabbiin nu haa godhu hunda keenya yoo jala Ramadaana kana akka nagahaan finneetti rabbiin akka nagahaan nu haa deebisu waan Ramadaani kun qabu rabbiin warra argatu rabbiin illee nu haa godhu isin jira. Kanarraan kana fechaadha akkuma isiif maxxanse Fooziyaa gaafii gaafadha isin jedheetiin isin maxxanseetiin ture. Fooziyaa namoonni baay'een beekan diraama otoo jettu irratti jechaadha. Jettee jechaadha hin beekan isin hundi keessaniyyuu. Sani bocaadha gaafii tokko gaafataniitiin jirtanii yaa'oo har'a isii affeereetiin jira. Akkuma beekamu jechaadha gaafii deebii kenna hanga dhumaattiin wajjin fataa mataa raahaa godha. Shaayii hin jira isin beekanii kana isinitti numu jechaadha. So hanga doma kennan faana turas ni jechaadha galatoma mal fada ammaaf oduu soo sanatti hin baasni kara Fooziyaa isini dabarsa kana kuma kami dabarsa Yo kira kumar gitar amma Fooziyaa fetini jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fooziyaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa? Gaarii galata rabbii. Baga rabbiin nagahan kara channel keenyarra si fide. Atirree baga nagaan nu eegde. Tokko faaratti sookara qophii keenyaa hin eegalin baay'ee tokko galatoomii kabajaan si affeerree kabajaayaan jetteetiin dhufuun keetiif baay'ee tokko nu galatoomii jechuu barbaada. Galata irraa feetirree galatoomii nu affeeruu keetiif. Okay, me awwal irratti wanni isin barbaadu me Fooziyaan eessa dhalatee eessa guddattee Fooziyaan tun eenyuni qaxan dheeraatiin jechaadha. Iggeeta kun ibsume. Eenyu me Fooziyaan tun? Fooziyaadhuma. Eessa dhalatee dhaloonni si eessatti guddattee si warra eessaati Oromoo keessaa ganda kamii saba kamii maalii kamii kanneen jiraami. Wantoota akkana kana jecha. Ani warra Shawaati. Shawaa. Okay. Fiichee ayyaa gullallee. Okay. Salaale jechuudha. Yaa naa galeera salaale shi. Akkasi. Achuma dhalatee achuma guddatte. Achumatti dhalatee achumatti guddatte. Yaa maasha Allah. Okay kara gaafii dhanii achi deemna acha. Ayyee. Ati jireenya kan kee keessatti nama aarii baay'isuudha moo nama gammaduudha? Lachuu. Kamera caala baay'isa haati tokko keessa marxachuu qabde nama jiree irra baay'isu moo nama irra gammadu? Keessaayi. Aariin irra baay'eedha. Aarii irra baay'ata? Okay. Ati dhuguma mucaa qabdaa? Mucaa qaba. Okay. Kaamil amma laali gaafiidhaan as biratti gaggaafadhu keessaa tokko marxataatiin hin deemta waan ta'eef seeraan tu qophaa'ee as biratti jecha. Gaafii ulfaataa nan gaafatin atirree. Ani gaafiin kiyya gaafii ulfaataadha yookaan waan rabbi namaa jijjiirra.
سيقال لك هوني قافي ما هي قافي كده تكون الفات ايش كامل في سمية كي صادق كم صوتك فلك بس نجنا نيجي نفلت اوي والله لا شو انا فكتا يا لا تشوف سيكت ام بيك أبر قالوا تقدر كم فلك بس نجنا نيجي نفلت قالوا كا سمية نمود أنو كتير سدوا تقدر بتشوف فلته ها سمية نمود أنو كتير سو سمية نمور أنك تسني فوجي سمية سوية سمية فلت تاچا لا شو إنما فلت أجر ويجي تكفلت دون عنجته يا تقدر فلت ليه سمية فلت تاچا لا أمو كانوا سوفي أمو أمرنا كيسا إنيون فلت لا حول لا شو توكيتشو معنا ها لا شو توكيتشو معنا عندك لا كو توكيتشو معك سي مدينة ومرافو توكيتشو مجر قالوا تقدر كم فلت شو قبل يا ربي يا عم جانا نعرف تشيستي أكس ما ديما قافي نانك يا بوتن الفات نانك قافي نانك يا بوتي كان ديني أسجل أباتي نان قافي جلا باي جلا باتي رتاچ هذا ما أفنان أمو أفنان أوكي أبدي مو سعيد ورت على فلت يا ربي خلاص كان يا مكاو داك أبدي مو سعيد ورت على فلت والله لا شو أنا فكرته لا شو ما سيف كده توك فلت قالوا توك ستي ميدا لا توك فلت دركم توك فلت شو قبل دركم أيه سيدو اوكي سينا جرينيا كي كيسا كن نما برسيسا وانا جتونو قودي كيساتو شمران برسيسا جتي وانا يادونو قودي سنجران سينا كيسا وانت كوني شمران برسيسا جتي وانا تقواتو يوكا جراتو سينا سن كيسا اكنو قودو يدم والله سينا كيسا وانا نما قودو مالتو جر انجر يوكا مچوتا يوكا قدتا يوكا وانت سمودة تراسي قالي رامي اكنم يوكا وان دبرتي لا فجأة أنا دبرتي في جريني دبرتي كيستي واني لما قدي سوسوس واني لما قمت سوسوس وان جراتو جريني كيستي وان توكو تنجرجرنا إنجران وان توكو دفتني دبتشو فوقين وان توكو دفتني وارتشو فكه مدة من إنجران جريني ساني كيستي وان ساني فتاو توكو دابتني أكيتيادا جريني سانغولس يا سوني وانا جابت لغادا وري دبرتوني استلا جتان سنوندي كساني وكدا جتان كورساتانا ابجي قبا اوكي جالل سيك ابدي بيتي يرو كم سيك ابدي او عمري اتي ميكا سيك ابدي دا غافين تو باي دي ديفيت نين جرتنتي ساني فو متان دي سيك ابدي إيه جالل تلك أبديرتي يا ويت عمري ميكا سيك ابدي يرو عمري ميقاتي كل أسد ديتي تلك ويت عمري كورسات دي سيك ابدي تشا إيه ام عمري كيميك تقدم يا فر عمري كيم بدي جاب يا فري تشارا ويت عمري كورسات دي جالس سيك ابدي ام عمري كيدي ما فر اوكي اجي جمت كان شتت غوت تنين دي سيغرو وانا جابي كيسا تقبل انت ترى عمري رتي سلا دبرتوني باي يرو باي بيتو عمري غافتن كنا يمچوف بربادني اتيغرو جي جمت كاني مات مالي أنتي ما أعرف نجافة تأكل من دي بسوفي مين akkuma ta'e osoo yaani baay'ee nama baay'ee gaafadhe ittiin jiraame kuno wayita gaafadhu dhiqqoosi intan darandaran si galee chirratti jechaadha sababa saniitiin ati yeroo kan addaan deebistee jirta sun bareeda osoo maal argattee gammadame osoo maal argattee gammadda yaa wallahi ani addunyaa tanarratti waan mana gammachiisu takkaan beeku osoo maal argattee osoo gizii takka mii maaluma argadhee ani gammada keetu maal osoo argattee ittiin والله يودون ما نرجع جمداني أبا مناك يا ولين جرين مغاري ولا جراتي جمدة بس جرين أكمي جرين يتجرات ولا بادوسني جرين أكمي جرين يا داخل أستاني هيران كم نتانو ما يتجمع نتوقع أوفا تجين كان كم إيه تاسكابي أشكابي نجر ما شاء الله ثمانية كراكة فلين كم إني إني وانتو دم ترى براي وانتف كانوا مربين نقول يودون تاو أمشي في لانو كي كانوا أوكي وانت أما كم دوكيسا إمو أوتومال دبدي قديتا وانت نام كم كيسا
wallahi wanti na gaddisiisuu jiraate abbaa mana kiyya waliin gargar deemu. Baay'ee gaddisiisaa. Baay'ee. Yoo akkas baay'ee ta'u. Aywa. Okay. Sun sirriidha dhugaadha. Otoo baroonni duuta siin jedhanii yeroo qabdu kana keessatti maal godhuu barbaadda? Har'a maal goota caasoo baroonni duuta siin jedhanii har'a maal goota dirqama har'a maal gootaati fi hinkeetiif. Yeroon qabuyyuu guyyuma takkitti tana waan ta'eef dirqama wanni na godhuu qabu rabbii kiyya waanan godhe guutuu dhiifama naaf godhe dhee du'aa godhadha kalaas wanni godhu tokko hin qabu. Yaa okay. Mudannoo yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye ni qabda? Mudannoo yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye. Maal? Yeroo duraan gizee biyya Arabaa dhufu tanan nuti dhufne maktaba itti warri dallaalaa itti nu fidanii. Yaa doonii jecha markaban. Wanni kan karaa bishaanii. Laa markabaanii miti ani xayyaaraan dhufe. Okay. Na akkasitti dallaalaan nu fidee akkuma mana isaatitti nu galchee booda biyyatti anan dhaga'ee nama hedduu taatanii hojjetan mana tokko keessa nu jedhanii turanii akkasumas hoggaan mana dallaalaa sana ol seenu nama hedduu jira ijoolleen hojii dhabaniiti taa'anii dalagaan hin jirtu maarree jedhanii hiraaranii haasa'an. Ani waan achi hojjedhu natti fakkaateen bareeda kaa maaliif hiraartan dalagaan egaa hin jiraanne callisnee nuuf irraa teenya hin jedheen. Ay kuni mudannoo ajaa'ibate ga'u dhugaa. Ati ooluu maal taate? Akkasitti micayyoon mana san keessa hojjettu hin muddamin afachuu ati muddamini ati asin hojjettu ati nama haaraa dhufe waan taateef si hojiin hin dhabamu naan jette jennaan namarree naaf hin galle hojiin kiyya maalii kaawwiyyaan godhamoo huccuun miicamuu mana qulqulleessan jedheen. Kanuma keessa hojiin kee kana miti boru hin deemta waa hundaafuu hanga isaas yoo amanitti muddamin taa'e naan jette. Fura qolima teetattee bora eedi. Innaa achiin kara hojii hin keetti deemtee jecha? Achi booda soora wayii tan faazarii kiyya harkatti qabadheen tureyyuu na jalaa badee sooraa sun waggaa uummanni Arabaa dhufanii na fudhachuudha jedhan sooraa kiyya argadhu malee mana kana hin ba'u jedheetuma. Hin ba'u. Ati Itoophiyaa waan jirtu si fakkaate? Yaa abbaa keessatti suuraa. Eessi? Amma maarree akkasitti kalaas sooraan kee hin jirtuuti oo argame guyyaa biraas siifinna takkii deebitee fudhatta deeminaan jedhan ijoolleen. Faraan keetii karaa hojii eegaltee jechaadha. Yaa wantoonni akkanaa kun nama mudata siiras mudannoo ajaa'ibaati. Tokko farratti hojii nama baay'een hojjenneteetiin achi keessatti uummata hojii hin qabne wajjin ati waan hojii wajjin hojjetu si fakkaateetiin hin jira. Lammaffaa suuraa malee hin bahu jechuun ati difratee akkamii akka goote naan galte kama dhugaa jechaadha. Kun difratiidha. Rafaafartee akka jechuun keetiyyuu. Ajaa'ibate wallaahi. Waan godhuu danda'anis soora abbaa kiyya lamuu deebi'een argadhu miiree kanumaa fi waan biraati miti. Sunimmaa sirriidha yaa argachuun dandeetta aga tokko garuu hin dhabda. Kan yeroodhaaf dafee. Yeroo waraasa waan taateef xiqqoosi waan na baay'ee wanta namatti dhagahamutu jiraallee waan ta'eef. Eeyywaa. Okay, warroota yuutuubii Yamanii keessatti hojjetan kanneen keessaa gorsa qabdaa fi mee maal gorsuu barbaaddaa yuutuubaroota Yamanii keessaa? Maalan gorsaaf isaan waan gorfamanii wanni gorsu jiru. Isaan waan gorsamanii wanni gorsu jiru yuutuubara Yaman. Okay. Fooziyaan maaliif yeroo baay'ee afaan Amaariffaa fayyadamti? Fooziyaan maaliif yeroo baay'ee afaan Amaariffaa fayyadamti? Waan hin danda'uufi hiriyoottan kiyyarree waan afaan Amaariffaa dubbataniif. Sababa sanii waan jara wajjin haasoftuuf afaan wal keessa harkaa deemaa jecha. Jalaa irreen jalaa hin deemu garuu afaan olii galtee kiyyaati hiriyoota kiyyaa waliin. Okay. Fooziyaan yeroo awwala afaan Oromootiin yuutuubii hojjetoo jammarte achi booda immoo karaa Amaariffaatiin eegalte. Maaliif honni kun akkas ta'uu danda'e afaan Oromootiin maatiin fufinii jedhamteetiin hin jirta gaaffiin guddaan gaaffiin jiru. Wallahi waan biraatirree miti daawwattoonni kiyya afaan Amaariffaatirree afaan Oromootirree waan dubbataniif kanumaa fi waan biraati miti. Kanaafuu karaa lamaan inni hojjetaatiin hin jirtaa jecha moo moor karaa Amaariffaatiin hojjetaatiin hin jirtaati. Karaa lachuutu ni hojjechumatti jira.
Okay. Erga Yamanii dhuftee haa waggaa meeqa turte? Amma mata sagalii fu'e. Maashaallah turte diaspora taateerta maasham. Diaspora taateerta tacha. Jaalalti siif maali? Jaalaltaniif maalidha? Hin beeku wallahi anaaf maal akka ta'e. Jaalalti siif maali? Jaalaltanaaf jaalaluma kaa. Allah Jaalalti. deebiin kun ammallee deebiin kun natti deebi'ee tidii jiraana ofirraa raallee akka noon argee beektaa sababa sadii tidii. Wallahi Jaalalti siif maali? jaalalti anaaf ilmi namaa tokko jaalala namni kamiyyuu namni ol ka'eetoo namni kamiyyuu nama jaalachuu hin danda'u yookiin immoo jaalatamuu hin danda'u. Jaalalti anaaf kennaa rabbiiti. Akkana jedhi kunoo akkana jedhi jaalalti anaaf jaalalumaan tuni bara gaddalee nama biraa ranaa dhuftee beekta atallee otaa siin natti dhuftu waan wal mari'attanii natti dhuftan na fakkaate. Hin mari'anne. Bultii halaalaa yookaan immoo bultii haraamaa keessaa mee bultii halaalaa tana akkami ilaaltaa? Bultiin tuni akkami siif taateetiin hin jirti? Akkami ilaaltaa waa'ee bultii tanaaf? Bultii halaalaatii fi haraamaa? Bultii halaalaa fi haraamaa tana mee maali wanti isiin akkana godhacha wanti wal tarsiisu? Wallahi waa takka irraa quban qabu garuu tanuma halaalaa kana wayyin jira. Bultiin halaalaa siif taateerti mi bultiin halaalaa? Naa taateerti. Si wayya. Gara fuulduraa eessa jiraachuu barbaaddaa? Wallahi ani bakkuma rabbiin na jiraachisee fedha. Silaa osoo taate mee namni ilmi namaa kun wanni qabaami? Sanii fa'aatillee mee eessa barbaadda? Wallahi filannoo takka ishiin qabu. Amma ka garuu ani duraan bakkuma rabbiin na jiraachisee taa'amuu baatu Oromiyaa biyyattiyyeen jiraachuu fedhan jedha. Garuu amma haadha daa'imaa waanan ta'eefu ilma kiyya kanaaf jireenya gaarii waan hawwuufu bakka inni silaa itti baratee itti guddatu silaa biyya guddoo. Warra akka Awurooppaa, Ameerikaa maaliif jecha? Ishi Oromiyaa keessaa osoo dirqama Oromiyaa keessaa hoo eessatti jiraachuu barbaadda Oromiyaa keessaa? Wallahi Oromiyaa keessaa naannoo hedduu hin beeku naannuma dhaloota kiyyaatan filadha. Okay. Gara biyyaa galuu garuu yaada qabda? Wallahi hin beeku. Qooda rabbiiti kaasilaa ta'e bareeda yoo na fedhe maaliif ani feene biyya kootimi? Sirri yaa noo gareetu noo karuma biyya kana yoo galuun barbaadee jira. Wanti si gammachiisu maali? Mee afachuu nan barbaada. Barbaadi mee? Wanti si gammachiisu kana barbaade. Wannummaa na gammachiisu hin beeku wallahi yoo na fuulduratti argee beeku malee. Wanti si gammachiisu mee akkamiin sitti haamu nee anam? Yoo waan si gammachiisu jedheetiin yaadu keessa sitti haamu? Okay. Abbaan manaa kee yoo surprise godhe sin gammachiisuusi? Sirriitti na gammachiisa. Qaamni waan nyaamu gammachiisu gajeera. Abjuudha kaasuna. Hin abjootu edheeti. La amma Hin abjootu edheetumanii bar. La waan nama gammachiisu keessaa maal arguu taatee nama fayyaa qabu. Aywa. Gaafa biyyaa baatu maaltu sababa sii ta'ee baatu biyyaa? Maaltu sababa naaf ta'e wallahi sababuma kiyyaa hin beeku garuu kaakalas injoollumana deeman argeetuman deeme kalaasanirra. Zimma teessuma kaatee baate? Kalas ka sababbiin kiyya nama deemu argeetuman. Akkuma kennaa chaa duuba deemte. Anis akka habaluu san deemee jijjiiramu qaba jedheetuman. Okay, baay'eedha. Qaama dhiiraa irraa maaltu sitti? Wantu natti hin ta'u. Laa qaama dhiiraa irraa mee waan sitti tolmaa'e? Akkam qaama dhiiraa irraa dhugaa jettu takkee an abbaa manaa keetiin an jedhe kaa nama guutuu naa sassaabdee balati. No, jechaan qaama dhiiraa kanarraa hin jiraami. Qaama dhiiraa irraa waanuma tokko wanni ati jaallattu qaama dhiiraa irraa maayi? Isoo dhiirri akkam ta'ee si wayya? Faxaariitu gosa. Qaama dhiiraa irraa. Hin beeku wallahi. Homtuu natti hin tolu, homtuu natti hin tolu. Qaama dhiiraa warreen takka hin tolani?
ايش قام دبرتي رامات تطول ما تنتي أنت لا مي وانت كوان ستول قام إيرا رالي وست نتول قام دبرتي رامات تطول أنت تقول ايش قام هنكتر اس جالت قام هي رئيسين جالتا حركة harkaan kee jaalatacha akkasuma laalama qaama dhiiraarraa karaa inni sitti tolu Omaa waa takka wanni natti tolu hin jiru sin jedhee bar. Allahu akbar ganuma mara mosi wallahi billahi maasi goon Oh wayyi. Ishi amaloota dhiiraa raafadhee daamcaa dhiiraa tan qaba. Bakka no imishi deebi of duuba deebi'eetiin hin jira. Ija. Ija sitti tolaa chaariitee kana bakka akkas. Amaloota dhiiraa irraa maal jaalatta akkasumas immoo maal jibbita? Wallahi Amala dhiiraa. amala dhiiraarra wanni jaaladhu tokko hin jiru. Amala dhiiraatirraa wanni jaaladhu maali mee fachuu nan barbaada. Oduun odeessan akka dubartootaa. Ka jaalattu cabun. Ka jibbitoo. Amala dhiiraatirraa nan jibbu dhiira hinaafu fi tan kijibu. Jibbitacha. Amala dubartii irraa hoo ka jaalattu ka jibbitu. Wallahi amala dubartiitirraa tan hin jaaladhu hin jiru guutumaa nan jibba hin jaalatamuu qabdu. Mee fakkeenyaaf tokko naa himi amala dubartii irraa kan jibbitu. Oduu. Oduu baay'ee. Oduu baay'een. Tokko argitee naaniin bakka ila mul'uutu gootee tiniin hamatti. Sirri amanuun keessanuu bareeda. Amanuun bareeda wallahi lazim ama. Ishi yeroo irafti hankeetii maal gochuutu si tola? Yeroo rafti kiyyaa maal waan godhe natti tola yaa rabbii kiyyaa waan manatti tolu takkaa'uun qabu bara. Yeroo irafti hankeetii mee waan si tola? Yeroo rafti kiyyaa maaltu natti tola? Hiriyoota tiyyaa waliin yeroo gaarii dabarsu. Wal arguu jechaadha. Yeroo baay'ee rabbii mee maal kadhata? Yeroo baay'ee rabbiin maalan kadhadha? Wallahi waa baay'een kadhadha. Mee maal kadhata? Fakkeenyaaf Wanta? bultii gaarii naaf kenne. Okay. Kalas. Wanni ati yeroo baay'ee rabbiin kadhatu jecha? Warra kiyyaaf umurii dheeraa naaf kenni. Okay. Taa'ee danda'an beekami? Nan beekee. Hangaa isaallee beekami? Ishi amma akkasuma naan Wayyaa taa'ee dandana wayyaa. taa'ee danda'a fi hangaa isaa keessaa osoo dirqama nama tokkotti heerumuu qabde osoo si Laa hawlilla nan takkittitti. No, kun dirqama osoo si godhan dirqama Taa'ee dandana. dirqama sitti osoo Wallahi takkitti isaaniif filatu dhaabbadhee hafuunaa wayyi. bara akkasitti akkasitti filataa barata ati garuu dirqama ilma hankeessirraa fudhatanii dirqama heerumuu qabde yoo ati hin heerumuun ilma hankee fudhanne. Wallahi ilma kiyya si fudhatanii ani sitti heerumu. La osoo dirqama ta'eedha kunam dirqama osoo ta'eedha la osoodha kunam osoo dirqama ta'ee taa'ee danda'a fi hangaa isaa dirqama nama tokko heerumuu qabde sin jedhan eenyu heerumtaa? Mucaan ilma kiyya sana kennaaf. Mee wallaahi jedhime. Waggaa guddatee hin faami. No, saniifuu dirqama nama tokkotti heerumu. Ishi dirqama nama Wallahi nan takkatti hin heerumu lakki. Shugguutii matara si qaban. Naa qaba. Bum. Homaa waa takka. Maal si goote garuu jiraatti? Yoo itti heerumte Itti mataa? heerumu. Maaluma si goote mee? Wallaahi billaahi. Ani waan godhanis hin jenne itti heerumu si fedhus hin jedhe. Mee amma taa'ee danda'a afaan maal si godhe? Maal jechuudha sin jedhe yoo ati gaafii kana gaafate? Mee maal jechuudha sin jedhe inni gaafii na gaafate deebisa bari. Inni sitti heerumuu hin fedhu jedhaan kan deebiin kiyya kanuma. Okay. Ishi. Ijoollee mee godhachuu barbaadda? Ijoollee meeqa? Godhachuu barbaadda? Wallahi ijoollee
meeqan barbaada oonan qabeenyaa qabaadhe lama kalas nagaa'ee lama ishi osoo lootarii miiliyoonni baay'ee wayii sii baate jecha si galee bakka birrii wahii birrii guddaa wayii soo lootarii sii ba'e mana miiliyoonota keessaa miliyoona 10 soo sii ba'e jechaadha mallaqa saniin yeroo awwala irratti maal godhu feeti yeroo awwaraa awwala irratti mallaqa san argattee akka harka kiisii keessa kaa'atteen maal gochuu feeta wallahi maal gochuu fedha warra kiyyaaf waan isaan fedhan godhuufi barbaada achii booda immoo rakkataan gargaaru fedha kabraawo tanaaf immoo waan jireenya kiyyaa itti yaada ka maallaqaa fi waliin jaalalti wayita waggaa 13 wayita qabbisan jechaadha jaalalli wayita waggaa 13 wayita qabbisan mi akkam sooraatiin hin turre akkam nama wayita jaalalti wayita walaa yoo ta'u nama qabdu hin turre kala somaana qabdeen irra hin turre sira hin turre wayita keessin goone fiiliin keessin laa homaa waa takkan tureen hiriyoota mee qabdame hiriyoota ati best friend jettuun ati hiriyoota mee qabda wallahi hiriyootan heddummaadhaani waliigalatti mee qabdame lakkoofsan qaban xiqqoodha baay'ee okay sadii afur ga'an hangasiin wagaanii okay kana chaan hiriyaa jechuun siif maali hiriyaa jechuun wallahi hin beeku hiriyaa jechuun anaaf maal jedhee tasiibsa gaafin kee garuu mataa nama wareersa wallahi wanne sin gaafanne yoo rasi si baa waan virus tare wallahi lasi si yun gaafanne waan takka sin gaafanne si hiriyaa jechuun anaaf hiriyaa jechuun anuma jechuudha kalas maal jechuudha hiriyaa jechuun sima jechuudha dhumateera chaa dhumatee hiriyaa jechuudha wanti addunyaa kanarraa si aarsu maa'in wanti addunyaa kanarraa na aarsu wallahi sitti mee bar irra na deemte malee kijiba na ati bar dhiirarraa si aarsu sin jedhe wanti addunyaa kanarraa immoo si aarsu maa'in jedheetiin akkasii maane si gaafate ani dhiirarra si gaafate hiree bakka kijibatte ani immoo makka si gaafate wantummaan addunyaa kanarraa si aarsu maa'in iyyummaa ati gaafii deebii nama ani godhe wayii ilaaltatti nini akka walama dhuftan abboo kumillee hiyyummaa wallahi dhazii waan wallahi dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hiyyummaa mi maal isin godhe hiyyummaan baay'ee takka nama aarsiti maal isin godhe hiyyummaan tun waan ishiin nama hin godhin namni harka ta'u hiyyummaan ishii hiyyeessa namni jedhamu nama akkamiiti mee hiyyeessa namni jedhamu nama akkamiiti hiyyeessa namni jedhamu nama harkaaf miila qabu garuu hiyyeessa hin jedhamu fayyaa guutuu qaba sanuu jedhaa bara sirrii garuu hojjetee danda'e nyaata garuu hin kadhata nama sunamma hiyyeessa jedhama inni hiyyeessa jedhamu namni keenya garuu saniin hiyyeessadha hin beekne wallahi walii galmataa dubbii jechaadha okay hoziyaa baay'ee tokko nu galatoomii gaaffii deebii keenya har'a asumarratti ittiin xumurra baay'ee lasitti hin baay'isne ayyeeonni ta'ee hin jira si galee raamee jechaadha atillee sababa wantoota tokko tokko baay'isitti hin baay'isne mee wanti ati dhumarratti carasiif haa kennu wanti ati dhumarratti dhaamachuu barbaaddu maali walii galatti uummata oromooti wanti jechuu barbaaddu hordoftoota keenya kanaa wanti jechuu barbaaddu maali wanti nan dhaamachuu barbaadu mee maalinni beeku wallahi baay'ee tokko namatti ulfaata wanni si keessa jiru wanni ati dhaamachuu barbaaddu yoo jiraatu taate wanna barbaadde wanna ummanni koomantii kan jara kan keessa si barreessuu jiranirraa wanta ati dhaamachuu barbaaddu wanna ati baasuu barbaaddu yoo jiraatu wanni nani dhaamachuu barbaadu hin beeku wallahi dhaamachuun feetu wanta akka baay'eedha garuu akkana jedhee ibsuu hin danda'u takka keessaa baafadhu rakkoo hin qabu takka taatee hin dhumtu kaa baafadhu kaan dhaggeeffannaa maa dhagamu taatee nama fayyaa qabu wallahi hin danda'u ittuma dhiisi yaa bilchaattu yaa bilchaattu
يا رب جيات إيش سيابل جاتو هيا كايسين الجوان تكيو هني ما دو أني ركو هنكوه هرجتني dia matinin YouTube isi subscribe juga dah fi anu tiang isi ahimu karena manu cara akka sama hordoftoota keenya baay'ee tokko nu galatoomaa hanga qophii keenya hanga dhumaatti waan afaan tuqtanii dhageeffatanii wajjin kolfitanii wajjin taphattanitti baay'ee tokko galatoomaa hanga gaaf deebii nama biraa qabadhee isin yaaduttis nagara naaturaa isiniin jedha atis fooziyaa baay'ee tokko nu galatoomii wanta ani si affeeratillee nagahaan hayyeen anjiteetiin dhuftee asirratti argamu hankeetiif gaafii uummanni si gaafatee nagahaan deebisuu hankeetiif galata guddaa qabdaa baay'ee tokko nu galatoomii isin jennaa kanaafiyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee galata irraa.